kan nata ni kina. Okay, okay, Waktu aja macam okay. Wait for me. Did you tell me? Ammatana Jamal تزولت في كوت دوام ترى. أفانا هيك وني وأقول تريتني. أنا تكاغاني قولي. كايسين بوبتي كننجر بوبتي شارع دي. أتاتيس يا تمان كده. مالك وام تدو. تايون كده مالك. إيه بيجي كفتة فازر تبي تاون ركيب لهم. يا. No afaan fi miti ani be korra nakenne waraqata jaru makana nakenne be kaza yanda nakenne tuman yoguna dufe suwali nafa wonni agotu dan saati ken ijolle sen ato program after what I don't know after what warra wa okay it's okay that's fine wanga tuni do taji tuni namni kuni woggo senan ol kaani fiigo don tan atba dabatani ma dabatanitti akka arka damale akka kiyas akka sifini an figa nen dogina ma ga tele dogina marti ni figas wajib because one that please okay we'll let them down we'll let them okay yeroo tokko gurra wariyaa kenninu yogguu keessummoonni alaa seenan please bakkuma teettan callaa ol ka'aa harka dhayaa gamana dhufuuf yaaliin godhinaa please warri security illee isin daddarbaa isinitti hin dhiisan kanaafuyyuu bakkuma teettanii ol kaasanii dhaabattanii harka dhooftanii yogguu isaan bakkee isin deebisanii tooma keessummoonni keenya dhufu jiran fakkaatanii karaa gaariidhanii ol seenuu jiran fakkaata. Ol seenuu jiran fakkaatanii karaa gaarii jiranii namni dura dhufu. Hangafa qabsaayaa guddoo saba kanaaf jedheetiin yeroo dheeraa hidhaa keessa ture. ol seenu jiranii isa harka dhayaa fi karaa kanaan kabajaa isaanii godha hamilee guddoo akka gootaniif kabajaan isin gaafanna harka dhayaa obbo Baqqalaa Gabraa baga nu dhuftanii baga ol agarree jennaan malee harka dhayaa hamileedhaan ulfaadhaa harka dhayaa hamileedhaan nagaan baga nu dhuftan jennaanii bakka isaanii qabatan. Galatoma hangafa keenya Baqqalaa Garbaa teessoo isaanii galatoma akkasumatti eegaa kalammataallee kan dhufuu beeytaniin obbo Jawaar Fitti Aanaa hin taa'inaa akkasumatti eegaa please obbo Jawaar Muhammad dargaggoo qeerroo keenya abbaa qeerroo abbaa qabsoo ol seenuu jira. Hamilee harka dhayaa fi isa galatoma obboleewwan kiyya gamana dhufuun jiranii hamilee harka dhayaa. Galatoma. Yap. Galatoma bakka batu jiranii. Okay. Keessummoonni keenya ulfaadhaa galatooma teessuma keessatti nu deebi'aa nu ta'a. galata qabdanii ulfaadha hamilee gaarii kennitaniif galata qabdan dubartoota teenne sana gizee dheeraa dhaabattee harka dha'uu turte gizee tokko hamilee dubartii sanaa godhaafi
سالما والله بتدير كلامي يدرني هاجلا توماني ألفات داسين جدا بكرو قبضة سكنتاك إن كلمات أتوبا كنو please نمن بنتو بكري سريتو بانوتا بتنا ريزرفيس نتاج إبتي warri dubartiyyoo bakka teessan dhabdan gamni kun rizarvii isinii ta'ee jira taa'uu dandeettan gamana kuttaniitini warri dhaabbattan ammootuyyuu ka fotoo keessanillee sagantaa keenya akka ho'anuuf nu mijaa'u pliis teessoo keessanirra deebi'aanu ta'a galatoomaa ulfaadha. kanatti aansineetiniin yoo hawaasni keenya bakka nuu qabatee taa'een boodatti manguddoota teenya garanatti waamnee akkuma aadaa Oromoo ka baratame teessoo keenya kana ka barakaa akka nuu ta'u akka eebbannuu jalqaban maqaa isaanii waama warri manguddoo as keessa jirtan maqaa keessan waamu piliis kabajaadhaan gamanatti nu kalaaya daqiiqaa muraasa du'aayii akka nu gootan isin gaafadhaa kabajaamas ni jedha. Sheikh Abdul Nasir manguddoo keenya imaama keenya Sheikh Abdul Nasir Hasan daaqoon addisuu gamanatti lama qabatu hin danda'u. I cannot hold both. Okay. Abdi Waaqoo abbaa dursiituuf akkasumallee obbo Taayyeen yoo as keessa jiraatan daqiiqaa muraasaaf gabana nuuf hayaa teessoo keenya kana akka nu eebbiftan kabajaan isin gaafanna. Abbaa dursituu yookaan illee obbo Taayyee piliis yoo gabana jiraatan. Assalaamu alaikum. Bana inaasa indubbata. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنين. الحمد لله ويانا الرجو يا جماعتي ويا وبلينتنا كاسدر ركون قدام ترى من هذا ترى ربنا نجام باسه نجام ونكون نمسيسه بعد نجام باتن جنانه وبقلا فبو جوار محمد الله إن شاء الله بعد أمال ربنا نجام نسمفده نجام توا بكتوف دين ثاني نولا نجام نبرجع ثاني أكسمت ربك أنا كربين إمالك سانكان كنا جاهن جه هم ربين نتوش إن شاء الله كسمة فانتي زي خير ربين هنتوشوا ربين هنوافقوت إن شاء الله وان إنسان دماني في الله إن شاء الله بكفتا إنساني سجل أمتا توقنا ربين هيوما إنسان دبلوتي إفاجة إنسان ربين بركة كاهي كسبب إفاجة إنساني رت إن شاء الله أمتي ترمات ربين بكان جاهي حق أفمرك نمات في علم نما أمرك سائقون بيتن تقرتني سوبيا كيسة ترجمت ربين هتلسو إن شاء الله ربين هنوافقوته ربين هنملكه إن شاء الله بيتن ربين بينجا هتلسو إن شاء الله تعالى ربين ركو جرت فكاسو خير جف ربين حوالين وقبو إن شاء الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاشغله في نفسه
واجعل عليهم دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظنا بعينك الذي لا يرام وبرجلك الذي لا يرام. اللهم احفظنا بعينك الذي لا ينام وبرجلك الذي لا يرام ولا نحلك وأنت رجاؤنا يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. مال أنا سنين الجن في قاعد أنا سنين ما أعرف أنا سنين أنا ورا بدل اللي كمان قبول Okay. Hayyee kanamma abbaan keenya jedhan kun tolaan nu haa ga'u, hamaan diina haa ga'u. Egaa na offalchaa obboleeyyan keenya baga nagaan baatanii lubbuun nutti makamtanii waggaa lamaan irraa cinqii irra turree uummanni asitti argitan kun hundi torbaniin hiriira ji'a 4 caalaa bahee isiniif qabsaa'aa ture. Baga nutti makamtanii egaa waaqni immoo akkanumatti isin haa jiraachisuun jedha. Egaa hayyee waaqa uumaa, waaqa uumamaa, waaqa gurraacha garaa garbaa tokkicha maqaa dhibbaa leemmoo garaa taliilaa, waaqa utubaa malee dhaabbatte, waaqa isaa malee diriirte, waaqa yaa'ii malee waa murte, hayyee waaqa haroo walaabuu, waaqa gadaa shananii, waaqa caffeetumaa, waaqa saglan booranaa, waaqa 90 garbaa, waaqa 5 waaqa 7 baarentummaa, hayyee waaqa kan nagaan nu oolchite nagaan nu bulchi, kan nagaan nu bulchite nagaan nu oolchi, irraa gora nu oolchi, dogoggora nu oolchi, hamaa nurraa qabe, tolaa nutti qabe, hayyee waaqa si kadhannaa nu dhagaye, akka keenya fas jirraa nu dhagaye, waan namaatitti hin dabarre nu dhagaye, haqa keenya falmannaaf walitti baanee obboleeyyan keenya kana simanne ati marii keenya kana nu qajeelchi. Yaa Waaqa afaan ol nu beeksisi, xurree tokkorra nu oofu, tokko nu taasisi, Oromoo tokkoomsi. Yaa Waaqa Oromoo, Waaqa Odaa Nabee, Waaqa shanan gadaa Oromoo nu tokkoomsi, tokko nu taasisi. Yaa Waaqa uummata keenya rakkoo keessa jira, cinqii keessa jira. Uummata keenya kana cinqii kanarraa kaasi. Bara nagaatti nu baasi. Haqa keenya falmannaa bilisummaa keenya nu gonfachiisi. Diina hamaa uummata keenya fixaa jiru, mana irratti gubaa jiru, qabeenyaa saasaamaa jiru nurraa buqqisi. Nuyi waan namaatti hin dabarre, daangaa namaa hin ceene. Yaa Waaqa warra biyya nutti falmu nurraa qabi, nurraa ittisi. Nuyi nama balleessuu hin barbaannu, qe'ee keenyatti dhufanii dhiigni isaanii akka hin dhangalaane nurraa qabi, nurraa deebisi. Yaa Waaqa ati nu tiksi. Egaa walgahii keenya kana Waaqni walgahii milkii nu haa taasisu, Waaqni wal nu haa dhageessisu, Waaqni waan gaarii asii fudhannee akka gallu, wal taanee akka gallu nu haa taasisu, wal dhageenyee xurree tokkorraa akka deemnu nu haa taasisu. Oromoon hooggana ititaa dhabde, yaa Waaqa falmachuun dadhabne hooggana ititaa ati nuu baasi, nuu itichi, hooggana ba'e nuu itichi, tokko nu taasisi. Egaa gadaan roobaa nagaa barri quufaa gabbinaa galatooma. السلام عليكم. السلام عليكم. التيرنا ما جنبو صلوت وريقة بشام منارو وان سيدا جاي دبي سيدا جاي دوايو سيدا جاي غدا سيوليسيس إرّي دينا جابس إرّي رومو رانس سونا قتلتونا قبل
ilteeninna hagan boosodet woriiqa bishaan bunaaroo waan isii dhagay dhibbi sii dhagay dhibaayyuun sii dhagay sun haga toltuu naa qabattu teessoo teenna teessoo nagaa rabbi nu haa godhu teessee ulfinnaa guyyaa gammachuu guyyaa ulfinnaan adda galli guyyaa hadhaa guyyaa kabajaa guyyaa ulfinnaa rabbi nu haa godhu hin dhagannee baqqee fi jawweellillee baga baatanii jedhaa baga rabbi isin baasee ummanni kuwwarillee ka achitti hafellee kabaa'illee baga rabbi isin baasee kaafellee rabbi nu haa baasu rabbiin akkuma isin baase ummata maraa haa baasu ummanni keenya haga guyyaa hadhaatitti aduu hin jenne qorra hin jenne dhaabattanii dubartiin dhiirtin dargaggeessin waggaa lamaaf warri qabsoo kanaaf dhiiga jissaa baatan isseetatti warri koreenaan sodaan galatooma ulfaadhaa isin hin jedhe dubartoonni guyyaa hadhaa ganama irraa haga sa'a kanaa dhaabattee akkanatti kabajaan sa'a dheeraa kan uduun ifan ateetee jedhaa kabajaan keessummaa kennuutti eeddanillee ulfaadhaa galatooma rabbi jazaa keessan isin haa deebisu jazaa keessan bilisumma akkasuma ummanni keenya hundin baatanii asitti kabajaan nu simattan ulfaadhaa galatooma ulfaadhaa sun haga toltuuti. All right. Ayyee maqaa abbaa harimaa ana furuu qulqulluu waaqa tokkicha ameen. Oromoo jirtu baga jiraattanii waaqayyoon hunduu walga'ii kana irratti hannu ga'e galata guddaa isaaf haa ta'u. Isinillee galata qabdanii hoggantoota keenyaa hayyuu obbo Jawaar obbo Baqqalaa lubbuudhaan baraaranii asitti nu waliin walga'ii kana godhuuf waan dhufaniif isaanillee galata guddaa qabanii kanatti aansee waa'een baay'isuu asumatti dhaabbadhaa garuu dhumarratti qabsoon kun itti fufuu qabaa tokkummaa keessan cimsaa yoo heeyyamaa natti yoo naa kennitani I was gonna give them a big hug for these two leaders, please. Galatoma yeroo tokko manguddoota du'aa nu godhan kanaa fi hamileen harka nu dhayaa fi haa ulfaatanii nu keessaa turan nu yaadeeratanii akkanumatti nu eebbisaa ajaaran jennaa galatoomu. Asirraa jaarsetiin yeroo tokkitti durataa komitii Koloraadoo koominitii durataa isaa asii madraka irratti affeeretiin akka hawaasa nagaa jedhu daqiiqaa xiqqoo kennaafi akkasumallee OMN local chapter namni yoo as keessa jiraate isa waliin as affeeramtanii dubbatuu dandeettanii irraa qabdanii Allah Muhammad gulloo gara madrakititti daqiiqaa xiqqoo affeeraa Muhammadii hamilee laakennaa Muhammadii harka dhaani galatoomi jaani yaa The hell is this? Okay, has it? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Akkam ooltan baga nagaan dhuftan hawaasa keenya ka Koloraadoo isiniin jecha akkasuma keessummoota keenya ka wareega guddaa kafalanii aarsaa guddaa kafalanii hidhaa san keessaa bayanii deebi'anii kaas dhufan obbo Baqqalaaf obbo Jawaariin baga walitti dachaanee ijaan isin argine jedhan. Yoo nu biraa deemanii mana hidhaa san galan umachi keessatti hafan lubbuun ba'anii waan isaan arginu nutti fakkaannee ture waa hundaa rabbi danda'ee beelaa guyyaa 40 san keessa dandamatanii lubbuun jiraatanii
nu bira gaaniiranii kana hunda ka godhe rabbi waan ta'eef rabbiin galatoomfadha alhamdulillah jedhama. Itti aansuudhaan hawaasni Koloraadoo haga isaan hidhaa keessa dararamaa turan hiriira bahuudhaan maallaqaan gargaarsa adda addaatiin laabii gochuudhaan ummanni kun akka bahu maatii isaaniillee warri hidhamanillee gargaaruudhaan waamicha yeroo irraa yerootti isin waamaa turre awwaattanii gargaarsa waan godhaa turtaniif qabsoo waan tumsaa turtaniif hedduu galatooma harka fidaa jedhe. Hawaasa Koloraadoo dhugaa isiniin boonna sagantaa yeroo maraa goonitti durummaan waamicha kenna awwaattanii yeroo gabaabaatti haa ta'u torbaan tokko haa ta'u gadi baatanii utuu nu saalfachiifne raawwataa turtanii bifa adda addaatiin qabsoo goonuu irratti ammallee fuuldurallee aadaan kun akka isin baratu jedha. Xumura irratti qophii kana qopheessuudhaan koree kana eega waamneen booda koreen kun yeroo gabaabaa keessatti hirmaatee halkanii guyyaa hojjannee waan xumurreef koree kana warra qindeessaniif hedduu ulfaadhaa jedha. Keessattuu haawwatiin dubartoonni akkana bareedanii qophii kana bareessuuf halkanii guyyaa hojjetanii waan as ga'aniif mee yeroo tokko hamlee naa kennaafi jedhe. Hedduu isiniin boonna dubartoonni keenya nu caalaa hedduu fagaatanii gurmaa'anii jiranii kun immoo akka aadaa isin haa ta'u yoo isin fuuldura keenya deemtan qabsoon kennallee ufaboo kenna waan deemuuf dubartoonni keenya jabaadhaa jedha. Akkasumas dargaggoonni warri waardiyaa damee waardiyaa waan kana waan qindeessitaniif hedduu ulfaadhaa jedha. Gama xumura irrattiin qabsoo hadhooftuu jaallan keenya godhan kana ka biyya deemanii wareega kafaluuf ammallee deemaa jiran haga xumuraa hawaasni keenya ka Koloraadoo bifa adda addaatiin isin cinaa jira jedhee waadaa isin seenuu fedha. Ulfaadhaa galatooma. Kamitti goote yeroo tokko durataa koominitii keenyaa hamilee harka naadhaafi asitti aansinee gama haawwatii deemna. Warra keessummoota dhangaa adii dhandhamsiisu dubartii keessaa nama lama nama isin feetan ka waan kana nama dhandhamsiiftu garanatti akka dhuftan kabajaan isin gaafannaa dubartoota keessaa jechuudha. Please nama lama ka isin barbaadanii filatan jechuudha. Gamanatti dubartoota harka dhugaa kaawwatii keenya kanatti waan ittiin gammannu ganamarraa dhaabatanii ateetee jedhanii harka dhaanii waan kan nu bira asitti qopheessanii nu bareechan kana hamilee fedhan hamilee guddoo galatoomaa jedhaanii. Thank you. You're welcome. Assalamu alaikum. Ummani ku walle ana dufu akam naga. It's a tough place to be, huh? Aye qophiin dubartii galatooma ana dhufu akka dubartii Denveriiti isiniin jenna haawwannillee ana dhufu isiniin jedhanii obbo Baqqalaalleen obbo Jawaarillee baga rabbiin mana hidhaa sanirraa isin hambise. Welcome. I would like to say thank you to Obo Bakala and Obo Jawar and a welcome on behalf of Oromo Women of Colorado. Thank you so much all for being here. Itti aansuudhaan namni nyaata nu babbanu Mariam and Maria Hedo and then manguddoonni keenya kan nu dhandhamsiisan haadha Muhammadii fi haadha Rahima.
Mariam. Maria. Ya, balu qabdi ture. Binara. It's okay, Banaran. Bani, amin. Oh, jarab bana. Dubartii maal taate reebee harka keessan shaanaa godha. Rahima eroto. She's here. No, it's okay. Mara afin duke. Yendalle afin. Mal mahlo hada. Why? Ida kalkar. Kenna furga tinga afin. Ya. Dawari. Yero tokko. Me 1 2 3 1 dejane ban. Please musically asirratti aansinee sirna kanaan booda yeroo tokko dubartii teenaa kan dhooftani hamilee nama waa hojjate hamilee kennu dhabuun dhoogana asirratti aansinee yeroo kennaati dubartiin teenaa waan keessummoota kanaa qophoosine kenna jennaa akkasumatti nutillee akka koloraadoos komandootitti waan qopheessine qabna waan goonu asumarraa walitti fudhaa jechuu asirraa ni jalqabe yeroo kennaa ta'a akkasitti quboolaa qabaannu findee irraa baana yeroo tokko jechuu galatooma carraa isinii kenna dubartiitti dabarsee jechuudha. Nama isinii kennu ni qabdammoo ofuma kennattanii? No, ofuma kenna. Ayyeka galatoma duratti jirtu dagat very important word that Ajalu left with us
It never fades. It never loses its sweetness. Onne qabadha, okay? Hacaaluun jirtuu nu dhaamee deeme. Oromoo jirtu? Jirtu? Haceen aynoo qaamaan nu bira hin jiru garuu yoomiyyuu onnee keenya keessaa hin bahu. He's not with us today, but he will be always remembered. And he will be in Kube generation's heart. So, Oromo women of Denver, they want to give him an award, but in the future they want to support his foundation. Oromo Women of Colorado awardii Hacaaluu kennan kana yeroo biraa kara foundation isaati jijjiiruu fedhanii kana waadaa seenaniifi jiran. Kanaafuu obbo Baqqalaa kabajaadhaan akka kennaa Hacee kana kiyyaa biraan yookiin faantuu biraan nu gahan kabajaan isaan gaafan. Amina Kemita. And then the award say in loving memory of Hacaaluu Hundeessaa, the Oromo Women of Colorado, Ani Ummata Oromo of Qaaliidha jedhe Haceen, and he will be in our hearts forever. Amina. Thank you, Galatoma. And also, Oromo Women of Colorado would like to appreciate our hero, our freedom, democracy fighter, Obbo Baqqalaa Garba. The award says, Award of Excellency, Professor Baqqalaa Garba, Hero. We, the Oromo Women of Colorado, present this award to our honorable leader. Continue to lead and make us proud. Thank you for all your hard sacrifices. Our next award is for nickname Bullo. Our passionate leader, uncomparable, you know, we were told growing up, we have such and such leaders, but I promise you I've never witnessed a leader in my generation. So he's a Kube generation and then I am a Kube generation. So, I'd like to represent this award to Mr. Jawar Mohammed. The award says, we, the Oromo Women of Colorado, present this award to our passionate leader. Continue to lead and make us proud. Thank you for all your hard sacrifices. Thank you. Thank you so much. Nuni Patina, almost done. Our next award goes to somebody in the audience. I'm just kidding. It goes to Hamza Borana. He's another Kube generation too, but Obbo Baqqalaa, I'm not making you old. I'm just saying. Yeah, you're our dad. And I would like to give this award to Hamza Borana. The award says, we, the Oromo Women of Colorado, present this award to our truthful leader. Continue to lead and make us proud. Thank you for all your hard sacrifice. Okay, okay. Thank you. Thank you.
Okay, our last but not least, guess who? Who? Achal already got one. Okay, we lost Hajalu, right? And then we kind of lost our voice for a while. But somebody got up and he became our voice when it was dark. Our leaders were in prison, and we didn't know what to do. We didn't know which music to listen to, and then we didn't know who was going to lead us. We begged for a leader, especially as a Kero and Karre. Nobody came up to lead us. Thank you, God. Alhamdulillah. And then they're out. Our precious leaders. And then the person who became voice for us when we were voiceless, namni yero nu dukkana keessa jiru yero hayyoonni keenya hidhaa jiran sirba caqasuullee nu jibbisiise guyyaa san ka'ee ayinoo artistoota baay'eetu iyyuu nu sirbaa ture garuu ka onni Oromoo mara keessaa dubbate waan namni marti yaadu an akka kiyyatti waan namni yaadu cufa waan dubbate na fakkaata anaafi waan an yaadu marayyuu dubbatee jira. This award goes to Bullo from Oromo Women of Colorado. The award says, we the Oromo Women of Colorado present this award to our amazing artists. Our love runs deep. Bullo or Yosan Getahun. I would like to give this award to Jawar Aka Isabira Nugahu Obo Jawar Mohammed Gafada. Okay. Thank you all so much, and I would like to thank Dr. Ilili, and Oromo Women of Colorado would like to thank Dr. Ilili. She was their doctors when they were in prison, and Kasumati Dr. Jawari Le Oromo Women of Colorado and Sakana Nudabar Sedani Galatoma. Thank you. Oromo Colorado Women Association Colorado Hamile Gari Hamile Tuambare Dada Nukufa Nubo Sani Arkaruda Bizinjada Asimba Ansine Kenna Limitira Kenna Kakenu Sikomando Colorado Opobakalafi Namabras Jawari File Kanabras File Kenna Gamna Olbay Krab Olbay Mama San Olbay Fafola away Lafakat Mama San is a candidate Jela Jabadot Galatoma Polimakia Sikomando Colorado Kenna Opobakalafi Jawari Fi Kasmatile Ade Daran Tutulu Politite na Kagafa Jalele Lofte Wono Nakante Amara Kana Kenna Winamna Ifne Tokodif Nebek Yep Tokodif Kanabuyu Oko Bakala Ganma Manguto Isan Angafan Jalkabna Garan Luftani Tina Kanufurata Kamajan Singafa na Bakala Gamanan Wafa Isman Aslifabe Ati Asgara Jela Jailu Asgara Ati Labat Asgara Achila bar isgara galak amina salit hamile obo wakala garba absaya ke namagunta kuni kenna isaliti komputera macbooks pro isalif kenine galatoma Simco Mando Colorado irna galatagunta gabda kesirina debia banu le predan desana yero to ko banani ala lali box ke sajida le ko bannetti but still they can open. This is Pro Max Apple computer. Kamaharwa N1 Kajal. That's a new generation is come up about 3 months ago. It's an epidemic Arkanu Ayabi. Etiasine Asgaragal, Najay, that's about Asgaragal. This is the Tagan. Yep. Etiasine Opo Jawar Muhammad Jawar
Jawar Muhammad yeroo tokko garana dhuftanii tindaakkanurraa fudhattan isinii feena isiniin jenna. Obbo Jawar Muhammadiif kennaa kana koree Komando Colorado irraa isaaniif kompiitara Max Pro M1 ka jedhan about 3 months old new generation isaaniif binnee kenninee itti xiqqaata. Namni waan xiqqoo kenne waan guddoo nama dhoggatu galatoomaa isinii jenna nurraa fudhadha. Qabbisi nyaatota qabsoo karaa nagayaa ka gaafa duraa biyyatti kennee isiniin warri irraa fudhatee hambise san kana ripilees goonee fi ittiin haa hojjetu jennaa Jawaar jennaan. You don't need that one. Kana dhiisan. Kana kana mataa ka sadaffaa obboleettii teenna addee Daraartuu Tulluu obbo Baqqalaatti kenninaaf amaanaa obbo Baqqalaa Garbaatitti obboleettii teenna Daraartuu Tulluutiif akka nu geessan kabajaan isin gaafanna. Yeroo tokko manguddoon illeedha gara galiin kuni ka obboleettii teenna Daraartuu Tulluuti ka yeroo warri kun mana hidhaatitti rakkate waliin rakkattee miilan deemtee nyaataa jettee waliin kadhataa turte haa galatooman isiniin jenna ulfaadhaa eekan ishiiti. Yep, wal taraa inni galatoomaa itti nu geessa ulfaadhaa isiniin jenna. Iko isinatti fura sagantaa kiyya laalladha. Koree boordii Komando naa galatoomaa bakka keessanii naa deebi'a. Yeroo takkitti Jawaariin zihaarra jedhanii irraa kennaa fi haa zihaaranii bira kutanii. Jawaariin obbo Baqqalaallee. Galatoma koresi Komando bakkatti nu deebi'e hamilee koresi Komandooti. Galatoma hawaasni keenya dhuunfamatti galata guddaa qabdan guyyaa gabaabaa keessatti mallaqa gasga'u guurtanii obboleewwan keenya qabsaa'an hangaffan keenya kana waan dandeenye waan isaanii ni kenna jennu godhuun baay'ee nama boonsaa galata qabdanii galatoomaa ittiin jenna. Galata guddaa qabdan harka ofiidhaa yeroo tokko galatooma. Amma wasirra naasi maal ture iyo. Yeroo takkitti obbo Jawaal Sa'iid gama kanatti aswaama keessummoota keennan baga dhuftanii akka nuun jedhuuf hawaasa keennallee achumaan dhaamsanuu waan akka himu Jamaal Sa'iidii fi obbo Muhammadi yeroo tokkotti affeeraa jechuudha. What you gave it to me? Lal. Istimana. Of course. Kara jedheera. No. Oh, okay. Sorry, dogoggora guyyaa har'aa hojii kana natti kennanii namni waa baratu ni dogoggora. Obbo Muhammad Bulloo Tutuyyuu keessumaa kenna hangafticha obbo Baqqalaa Garbaa gara madirakiitiin nu affeeraa Muhammad Bulloo gama nu baay'isanii jenna dhiifama guddaa waliin yeroo gabaabaa na kenname akka gaarii naan galle galatooma. akkam ootan nagaamu maan dadhabdamu haamlee ofii kenna hedduu namatti toltuu haamlee ofii kenna isin malee hin bareennu hedduu akkana dammaqinaa baaru haamlee ofii kenna itti aanseet obbo kabajamuu obboleessa kiyya obbo Baqqalaa Garbaa akka ummata Koloraadotiif akkuma isaan mata dureen jedhutti galateeffachuu dhufanii waan isin ummata jaraaf gootan kanaafuu bakkee kanatti obbo Baqqalaa afeeree jedhaa nagaa sinaa fuudhu
isin haa galatoonfatu maayikii gara obbo Baqqalaa. Maali? Awoodii tokko jira awoodii kanaa kenna jaartii ada Baqqalaati. Ani eenyu Mucaa jira Abubakar ka tolche. ani kenna anaa kennu moo ani Shumreetu kanaara. we can do later booda kennuu dandeenya. Mucaa Abubakar waami giftaa kennu. Where is Abubakar? Dhufeera inni Abubakar waam jedhisi. Yeroo tokko Abubakar Aisha Sakina. Aisha Sittina, there is other personal gifts. Asba yeroo tokko Waami ka. Sakina Aisha Abubakar. Go ahead. Maayikiin kunillee achi deemuu qabaa beek. Dafa fida isaan deemaa beek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan akkasuma keessummoonni keenya waaqayyo guddaa keessa dabranii nagaa arguu isaanii beektuu isaan galateeffannaa rabbiinis kalan waaqayyoon barbaada asuma hawaasni qorwaanoo galatooma akkanatti qabeessanii dhuftanii isaan kan simachuu isaan gammachiisuudhaaf rakkoo isaan keessa bakkeessa waa barbaaduu barbaade. Amma kennaa satu kan kennaa sadii qabnaa sadii maqaa kennaa inni dura yeroo ta'e qabnaa jechuudha yoo ta'e maqaan isaa jechuudha namni kennaa yoo fudhatu nama keessatti illee qaamaan jechuudha nama qaamaan keessatti illee hayaadan yoo jiru hayoo wajjin dhaabbatuuf kennamaa jechuudha kennaa inni lammataa dhugaa mootii kena tukani wote kala kisoi kagawa ko kaga obo bakala nami kisani dunia umri sani wala kawo sisi kaga umri sani wala kawo mani dadi kita mani dadi kese odulian gawa mani kana kawan buji dai ala batani amas se jari ekne tamani akka rakko akilti matari gotuka gampunta jalan tilti matari ha kamana isaanille buji daawatani undole wal rakki sangi tilti par inni gutta kanamatti sisu wali inna kana dugani moti sinje detu inni gutta kanamatti sisu manina ke sabasani akale bosona ke sinjesta lupu sari bandesta वाले जाने के बदौलत तुम्हारा सुनोते रखी उम्मीद जाने का है उम्र सीधे जो तनाव तुम्हारी उम्मीद कहे तुम्हारे जाने के को कैसे जो अल्हम्दुलिल्लाह बगैर किसी ने जाना था बात है इंसान की जीवन की आमद उम्र तो एक गंगा जो फिर ना हमारे जाने के ला नमी के ना जाने को आज होया कुछ सारी सीना जल्दी जलता Karena saat itu juga orang orang Gaba mencoba yang terjadi error dan benar. Gaba melancarkan atlanta di sana. Siapa uria gaba itu? Siapa semangat? Bisa kemudian karena gaba opini orang itu bisa berarti. Misalnya
amma kaasii tokko irratti ta'uu isaanii mala Afrikaa maaliif keessanii jedhu achirratti Mr. Mandela jiraa jechuudha. Hayyuu akka isaanii hawwataa keessatti beekamee osoo abdii nuti hawwii jedhanii obbo Baqqalaa Durii abdii nuti maaliif hawwii jedhanii jennaan. Akkasuma dhiira tokko duuba maaltu jira jedhama. Dhiira jabaa tokko duuba waantu jiraa jedha. Dhiirti akka jaltuun taa'u. Waliin yoo haati manaa jabeen hin qabaanne yoo irraa ba'aa walakkaa irraan baanne dhiirri akka utubaa ta'uu danda'u wiirtuu qabsoota irraa kan taate haadha mana isaanii jechuudha yeroo jedhamu qopheessee irraa Shafts sisaan yeah. Okay. That's all the last? Dhiifama. Dhiifama maqaa sadaffaatiin irraanfadhe obbo Jawaar yoo ka yaadattan taate ama Oromoo Faaristii jedhan maqaan asirra jirullee maqaa kana amma immoo maqaan biraa ka dabalame ama Oromiyaa Faaristii Oromiyaallee ana dursaa ilmaan kiyyaaf jechaa jirtiidha obbo Jawaariin ka jedhaa jiru. Kanaaf achirraa waa lamaan isinii ibsa akkuma isiniin jedhe baarotumsaa karaa isaan deeman kana deemee wareegame bakkaan gaadha. Haaji Adam Saaddootu achirra jira jechuudha. Haaji Adam Saaddootu achirra jira gootummaas wal fakkaatanii waa hunda wal fakkaatan jechuu barbaadetii taanitti fixattanii galatooma sa'aatii hin qabnu yoo dandeettan akkasumatti hiitanii akka biraatti ni kina galatooma ulfaadhaa isiniin jedha. Jawaariin faanis amaanaa Oromiyaa bakkaan nu gaadha. Galatooma dhiifama yeroo waan hin qabneef jarjarsine malee yaadni isaa yaada bareedaadha. Bakka irraa dhaabne isinii deemina obbo Muhammad isinii kenna jechuu keessummaa keenya kabajaa obbo Baqqalaa Gabraa garatti nu afeera jechuu galatooma dhaggeeffadha. Anamma itti ittuma kenna.
Indagamaan dhiifama sa'aan kennallee deemaa jira gabaabumatti gara waltajjii keessummoota keenna dhageenyaa kabajaan waltajjii obboleessa kiyya obbo Baqqalattiin dabarsaa maakiin keessan obbo Baqqala. Akamontan, agak itu, bagan tadi bagan wala garre, ilmi abba dura iwa saya waya, abba nasa garatu kurat jauh waya, jadi anu boy sana fira jawar tu erga saja luka basini jabarsa, ane tu warat tenis liti devia garatu. Alam umat urusan lempe ini garu aja yang udah aja nulen. Akamol tawar Colorado naguma. Paya jirtani mi. Ogala mana rai rondu dubin tikko adda turte. O adure alli gummi gawas bagara bi kabanis. Namoota beeku hedduun argaa jira asitti. I think meeroo duraatiif bara 2013 kaasee as dhufe gaafa sanirraa kaasee hawaasni kun nu deeggaraa ture yeroon dhufu hundatti waan barbaannuun hamilee guutuudhaan nu galchaa turtanii ergammoo nuti hidhamne boodas qorra Kolooraadoo kana keessatti torbaniin baatanii nu iyyaa turtanii kanaaf galatoomaa jechuuf dhufne hedduu galatoomaa warra Kolooraadoo ulfaadha isin jechuun barbaade. Asa dhedheeraan goonu marii bal'aa isin wajjin godhuu barbaanna yaada keessan dhaga'uu barbaanna ergaa keessan dhaga'uu barbaanna gaafillee yoo qabaattan fuunee ka dandeenyu gaafannee kaan immoo qeexxiin galannee hoggansa jiru wajjin irratti mari'achuu barbaanna akkuma seensasitti qabxii takkaa lama eegan kaasee booda obbo Baqqalatti dabarsee obbo Baqqalaanis akkasuma yaada itti dabalataa erga godhe booda gara mariitti seenna jechuu biyya alaa kan hoggaa dhufnu akkuma yeroo adda addaatti jenneef waa lamaaf dhufne tokkoffaa hawaasni keenya biyya alaa jiru kun qabsoo kanaaf tumsa guddaa godhaa waan tureef nuu fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo hedduudhaaf gama hedduun nu gargaaraa waan turtaniif isin galateeffachuudhaaf kan lammataa immoo haala biyyi keessa jiru haala biyyi teenya keessa jirtu walii ibsuudhaan fuuldurri maal wayyaa ka jedhu walii akeekuudhaaf gamana dhufne jechuudha. Akkuma Jarmanii irratti eegalleen rakkoon biyya sanii rakkoon siyaasaa rakkoo nageenyaa lola wal waraansa uumuu isaatirraa kan ka'e lubbuun namaa akka malee badaa akka jiru diinagdeen kufaa akka jiruu fi uummanni biyya sanii faca'uudhaaf qarqararraa akka ka'e kanaaf ammoo furmaanni lolaan osoo hin taane qawweedhaan mootummaan ukkaamsuudhaaf yaalii gochuun osoo hin taane mormitoota hunda wajjin marii keessa seenuu qaba jenne specifically maal jenne akkuma kaaba biyyattitti humnoota Tigraay wajjin wal dhibdee lolaan itti deemanii furuu dadhaban san nagayaan furuudhaaf itti deemaa jiran san lola Oromiyaa keessaas Beenishaangul keessaas Qimaanti keessaas bakka adda addaatti godhamaa jirus nagayaan furuu wayyaa mana Itoophiyaa jedhamu bitti gara maraan wanti qabamee jiruuf kan gara olii qofa dhaamsanii ka gara gadii dhiisuun hin ta'u ka gara bitaa dhaamsanii ka gara mirgaa dhiisanii mana san hin baraarra jechuun hin danda'amu kanaaf nagaya buusaa jechaa turre waan agarru ture jara nagaafas namni keenya biyya alaa jiru hedduun akka hin taanetti hiikkachuun lolaa ture ni hubanna sun gaafsan illee hubachaa ture nu garuu waan agarre ture
adeemsa kana keessatti sagalee Oromoo sagalee Oromiyaa moggeessuudhaaf yaalamuudhaaf abbaa yeroodhaaf humnaan isaan caale yookiin immoo isaan gite qofa wajjin haasa'uudhaaf akka deemaa ture agarre jechuudha. Ooleen bulle hin turre torbaan dabre kana keessa ibsa warri biyya bulchu baasee agartaniirta. Kan kaabaa nagayaan muruudhaaf koree jaaran. Kan Oromiyaa keessaa immoo lolaan dhaamsinaa jedhan. Kun akka dhufaa jiru waan agarreef jechuudha. Ijji fagootti waa ofirraan agarre tamuutaan of keessaa baasan jedhan. Ta fagootti ofirraan agarre. Hogganni fagootti illee arguu hin dandeenye uummataan deemuu hin danda'u. Nuti waan dhufaa jiru kana waan agarreef dursinee uummata keenya dammaqsuu barbaanne. Dursinee mootummaa akeekkachiisuu barbaanne. Dursinee hawaasa addunyaa international community hubachiisuu barbaanne jechuudha. Ammas taanaan irra deebinee himuu barbaanne. Biyya Itoophiyaa jedhamtu akka manaatti yoo ka fudhannu taate ibiddi kallattii maraan itti qabatee jira. Gubbaan itti qabatee jira. Cinaan itti qabatee jira. Kabaan isaa boba'aa jira. Gidaarri isaa boba'aa jira. Ibidda gara maraan mana ibiddi gara maraan itti qabatee jiru kana gara tokko qofaan dhaamsina yaanii deemuun of sobuudha. Bakka ibiddi irraa bal'ate qofa irratti fuulleffatanii san dhaamsina yaanii deemuun yeroo jalaa qisaasuu fi manni gubatee akka dhumu maaliif warra baadiyyaa isin hundu mana citaa keessa guddattan jedhanii yaada. Ibidda gara maraan qabate gara maraan jigiitti baatee yoo dhaamsite malee ka gara tokkoo qofa dhaamsa jettee waa dhuftutti ka gara biraa manatti nyaatee daaraa godhee si eegaa jechuudha. Kanaaf ammas irra deebinee nuti mootummaadhaaf goonu ummata keenyas hubachiisuu barbaannu ibiddi kun dhaamuu baannan gara maraa dhaamuu baannan kana jechuun mootummaan humnoota ittiin waliin lolaa jiru wajjin humnoota TPLF ta'an humnoota waraana bilisummaa Oromoos ta'an kan Gaambeellaas ta'an kan Benishaangulis ta'an kan Qimaantu wajjin yeroo tokkotti different track ta'uu danda'a. Bakka adda addaa ta'uu danda'a. Karaa adda addaatiin ta'uu danda'a. Saffisaan hunda isaanii wajjin gadi taa'ee marii keessa seenuu baannaan ummata hundaaf sabaaf sablammoota hundaaf balaa hamaatu as deemaa jira. Kanarraa qophaa waraa'isaadha. Mootummaanis haa ta'u biyya alaa kanatti dippiloomaatota adda addaa argaa jirra. Biyyoota adda addaa dubbisaa turre Awurooppaattis Ameerikaattis. Ergaan nuti konsistentilii dabarsaa jirru rakkoo biyya saniif naannawa sanii furuudhaaf holistic approach qabaachuudha barbaachisa. Holistic approach jechuun biyya guutuudhaaf imaammata biyya guutuu nagaatti deebisuu danda'u qabaachuu qabnanii ta'uu baannaan garuu ji'a tokko irratti gama tokko irratti fuulleffatanii karaan ittiin deemaa jiran kun akka hin baafne hubachiisuun barbaachisaadha. Qabxii takka itti dabaluun barbaada. Mootummaan kun dongorarraan dongora dabalaa akka hin deemne ergaa dabarsuun barbaada. Ibsa dhiyootti baasan keessatti dongora guddaa tokko dhageen jira. Mootummaan naannoo Amaaraatii fi mootummaan naannoo Oromiyaa wal taanetti rakkoo Oromiyaa keessa furra jedha. This is extremely dangerous. Humni mootummaa naannoo Amaaraa karaa kamiinuu Oromiyaa keessa seenuu hin qabu. Kuni ummatoota lamaan kana jidduutti ibidda hin dhaamne kaabsisuudha. By no means should the Amara regional forces be allowed into Oromia. By no means. Warri kana godhu of eeggannoo guddaa godhuu dhaban. Walin sobnu, walin dhoysinu. Ummatoota lamaan jidduutti sababa mootummoota dhufaa dabraatiin gadoon jirti. Arrallee gadoon sun jirti. Yeroo itti gadoo san gatteenyee ummanni Oromootiif Amaaraa hoggansi Oromootiif Amaaraa itti furru malee yeroo balaa ibidda Oromiyaa keessa jiru irratti humna Amaara keessaa hidhate finne furre jechuun ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo wal fichisiisu Oromoos hin fayyadu Amaaras hin fayyadu mootummaa federaalas hin fayyadu dhaabaa nurraa jechuun hin barbaanna jechuudha. Oromoofis sabaaf sablammoota maraafis mootummaafis
warra mootummaa qawween isaa taatu qawwee maleen mormuunis ergaan kaafaa'oon qabu tokko. Ergaan kaafaa'oon waggaa 4 irraas qabaachaa ture, waggaa 25 irraas qabaachaa ture, waggaa 2 irraa qabaachaa ture, arrallee qabaachaa jiru tokko. Biyya saniif lolli hin baasu, wal waraansi hin baasu, wal waraansa ka fidu immoo waa lama jennee taphanna. Tokkoffaa sirna abbaa irreetti olaantummaa garee tokko, olaantummaa paartii tokkootiin sirna abbaa irree ijaaruudhaaf yaaluudha. Kan lammataa sirna saboota walqixxummaan eegu ijaaruudhaaf carraaquu mannaa sirna ilaalcha tokko ejjennoo tokko qofa calaqqisu ijaaruudhaaf deemuudha. Kanaaf akka kaafaa'utti ergaan kaleessas har'as borus ummata keenyaaf ummata hundaaf dabarsinu ummatoota biyya saniitiif nagaa naannoo saniitiif kan baasu ammatti lola takkaa'u ibidda biyyattii kallattii maraatti qabate kana saffisaan dhaamsu comprehensive national ceasefire. Lolli Tigraayitti dhaabatee Oromiyaatti itti fufuu inuma hin dandeenya kana beekuu danda'uu qaba namni. It is impossible kan gochuun. Kanaaf tokko lolli gara maraa haa dhaabatu jenna. Lammaffaa sababoota lolatti nu geessan kana mari'achuudhaan waliin haasa'uudhaan itti haa deemnu. Yeroo har'aatitti irrallee laallu ummattoonni biyya sanii sodaa guddaa wal shakkii guddaa keessa galanii jiran. Wal shakkii guddaa kana bira dabree bakkoota adda addaatti mootummaaf humna hidhate qofa osoo hin ta'in gartuuleen bifa adda addaatiin ummata keessaa bayan wal rukututti jiran. Kana hanqisuudhaaf gara mariitti deebi'uun barbaachisaadha. Akka kaafaa'utti kaamannu akka appaartaamaatitti ilaalla Itoophiyaa. Appaartaamaatti ilaalla. Appaartaamaa san keessatti saboonni hundi mana mataa ofii qabaatu. Waliigalatti immoo wal ta'anii nagayaas qulqullinas eeganii mana ofii hin bulchu appaartaamaa saniin immoo hin bulchu. Kana jechuun sirna federaalizimii ijaaruutu nu fayyadaa jennee amanna. Nagaan nu barbaachisaa, sirna dimokiraasii nu barbaachisaa, sirna federaalizimii nu fayyisaa, kanan nu wayya jechaa jirra. Kana gochuudhaaf mootummaan osoo yeroon hin dabarre wanni waan nuuf yeroo dabraafi waan nuti waggaa 4 irraa jechaa turre har'a mootummaan jechaa jira. Marii biyyoolessaa jennee gaafa nu waan nu san eenyu wajjin mari'anne jedhanii nu hidhan. Marii biyyoolessaa seenaa jedhanii nutti waadaa jiran har'a. But it's too late saniif. Har'as nagaa barbaachisaa lolli haa dhaabatu jenna. Humnaan cabsinaa jechaa deeman. Humnaan cabsinaan biyya cabsuudha. Saba wal cabsisiisuudha. Mootummaa sirna biyyaa laaffisuudha. Kana sirreessuu qabnaa jenna. Kanaaf uummanni keenyallee kana hubattanii mootummaan kun lola dhaabee balaa hamaa sabaaf sablammoota biyya saniitii fi biyya sanirratti dhufaa jiru akka dhaabu nu wajjin dhiibbaa akka gootan waamicha isinis dhiyeessuuf dhufne ulfaadhaa wayyoomaa obbo Baqqalaattan dabarsa. Maaliif imalli keenya kun maal ilaalchisee akka ta'e inni kaasuudhaaf yaaleera. Inni jalqabaa galatoomaa isiniin jechuudhumaaf dadhabbii nu wajjiniin dadhabaa turtaniif, nu quba qabaachaa turtaniif, nu iyyaafachaa turtaniif, hiriira nu bahaa turtaniif, deeggarsa nu gochaa turtaniif, qabsoo keessan tumsaa waan turtaniif galatoomaa isiniin jechuudhumaaf. It's not working. Open it. Okay. Yeroo keessi kaasani. Kanaaf inni jalqabaa galatoomaa isiniin jechuudhumaaf inni lammaffaa immoo maal keessa jirra, har'a biyyi kun maal keessa jirti, Oromoon maal keessa jira, gara fuulduraatti immoo maal gochuu qabnaa isa jedhu gabaabsinee wanna tokko walitti himuudhaaf. Jalqabuma jalqabee waa'ee nagaa dubbachaa turreerra, as geenyeerra, nagaan nu barbaachisa jenneerra. Maaliif waa'ee nagaa haasofna yoo jenne rakkootu jira, jeequmsatu jira, nageenya dhabuutu jira biyya keenya keessaa. Hojii ofii sirnaan hojjetanii galanii manatti galuun dadhabamee jira. Sababii kanaaf
nageenyi nu barbaachisaa jechaa jira. Nagaan gosa lamatu jira. Nagaan ni tokko namumti humna qabu tokko isa humna hin qabne callisiisee akka inni hin dubbanne godhee akka inni fedha isaa raawwatuuf qofa godhee kan inni ittiin jiraatu. Fakkeenyaatiif namoonni maal nuun jedhu amma namoonni saboota biroo keessaati adda ba'anii saboota biroo keessaati yeroo waliin haasofnu aktiivistoota Oromoo yookaan namoota siyaasaa Oromoo eeguma isin dhuftanii eeguma isin waa'ee Oromoo dubbachuu waa'ee sabaaf sablammii dubbachuu jalqabdaniiti biyyi kun nagaa dhabee yookaan immoo Oromoon dur nagaadhaan jiraata ture saboota biroo wajjiniin isin tuyyuu jeeqee jedhu. Oromoon yeroo sana callisuunsaa nagaa haqaa miti, nagaa isa dhugaa miti, isa cabee waan godhu dhabee waan godhu wallaalee humnaan mirgi isaa sarbamee isatti keessa jiraachaa ture. Kuni itti fufuu hin qabu. Nageenyi sobaa and just peace isa jennuudha kun. Gara biraatiin immoo ilaalle just peace. Nageenyi dhugaa immoo jira. Nageenyi dhugaa kuni hariiroo saba gidduu yookaan ummatoota gidduu yookaan nama lama gidduullee ta'uu danda'a. Obbolummaa irratti kan hundaa'e obbolummaa irratti kan hundaa'e walqixxummaa irratti kan hundaa'e hiriyyummaa irratti kan hundaa'e nageenya waloo irratti kan hundaa'e ta'ee jennaani nageenyi sun nageenya waarawaatii nagaa isa dhugaatii jedhameetii waamamu. Kanaatiif kan nuti barbaannu nagaa isa kami? Oromoo diinarra yoo rukutamtes hin dubbatin, yoo saamamtes hin dubbatin, lafti keessa yoo saamame hin dubbatin ittiin jechaa hin jiru. Mirga isaa mirga dhalootaan qabu mirga isaa yeroo namni irraa fudhatu hin dubbatini callisii uffata kee yeroo sirraa baasan kofoo kee yeroo sirraa fuudhan waan hundumaa yeroo saaman callisii ittiin jechaa hin jiru. Kan nuti jechaa jirru nagaan waaraa yookaan nagaan dhugaan kan bu'uu danda'u obbolummaan yoo jiraateedha, walqixxummaan yoo jiraateedha, mirga walii kabajuun yoo jiraateedha, nageenyi waloo yoo jiraateedha. Inni tokko nagaa argatee inni tokko immoo yoo nagaa dhabe fakkeenyaatiif hariiroon garba tokkoo fi nama isa bulchuu tokko yookaanis immoo hariiroon ciisanyaa tokkoo fi abbaa lafaa tokko gidduu jiru yookaanis isa hacuucu tokkoo fi isa hacuucamaa gidduu jiru tokko yoo walitti dhukaasuu iyyuu baatan yoollee wal loluu baatan gidduu isaanii nageenyi jira yookaan nagaan jira jechuun hin danda'amu. Nagaan gidduu isaanii jiru nagaa isa dhugaa miti. Kanaaf haga har'aatti nagaa nuti argachaa turre nagaa sobaati. Utuma saamamnuu callisne, utuma rukutamnuu callisne, utuma reebamnuu, utuma hidhamnuu callisne, qe'ee keenya keessatti utuma dararamnuu callisne as geenye. Kun hin ta'u. Nagaan akka bu'u yoo barbaaddan obbolummaa irratti kan hundaa'e walqixxummaa irratti kan hundaa'e inni tokko nagaa dhowwee ofiisaatii nagaa kan itti bulu otoo hin taane kan hunduma nageenya waloo kan mirkaneesse ta'uu qabaa jenna. Kanaatiin just peace jenna. Dhugaa kuni nagaa isa dhugaati. Isa dhugaa irratti hundaa'e isa hin boorofne isatti fufiinsa qabu kan nuti qabsoofnuuf kanaaf har'a humnaan yoo cabsitanii Oromoo kana yoo cabsitanii borri gaafa humna argatu humna argachuun isaan oolu hunuma ka'a ammallee heduma moo abbaa biyya isaatti abbaa mirga isaatti hin taane. Kanaatiif mootummaatiin kan nuti jennu hin dandeessu akka kanaatti itti fufuu hin dandeessu jechaa jirra malee uummata keenyaan yoo si rukutan hin dubbatini yoo si saaman hin dubbatini ittiin jechaa hin jiru. Mirga isaati qabsaa'uun karaa fedheen qabsaa'ee ofirraa deebisuu mirga qabu. Kana keessatti nuti qooda qabna. Dhaabbilee biroonis qooda qabu, isinis qooda qabdu, inni biyya keessa jirus qooda qabu. Kana bifa kanaatiin akkasiin nu hubattan barbaada. Nuti Oromoon irra deemnee callisiisuuf miti kan nuti deemnu. Hin dubbatina waa'ee mirga keessaniitiin jechuuf mirga isaatiif sabii hin dubbanne kabajaa hin argatu. Amma waa'ee nagaa yeroo dubbannu araara yookaan waa'ee nageenyaa
TPLF wajjin nanaasaa garuu waraana bilisummaa Oromoo wajjin ninaasa'uu jedheera mootummaan. Maal jechuudha kun? Kana keessa iyyuu maaliif wajjin ninaasoftu jennaan qondaalli mootummaa tokko maal jedhe dhageessaniitu miidiyaa irraati. Isaan sana wajjin ni haasofne egaa warri birooni ergamtoota isaaniitiidha. Waan nama dhibu keessa nabi kana jedhu immoo Oromoo ta'uu isaati. Oromoodhaan isa mirga isaatiin falmataa jiruun ergamtuudha jedha. Tuffiidha kun. Ergamtuudha si wajjin ni haasa'u jechuun saba kanaaf tuffii hammamii kan ta'e beekamuu qaba. Kun xiiqiitti kan nama geessuudha. Eenyullee ergamtu warra ergamee bareetu warra umrii isaanii guutu sirna hundumaa keessatti warra ergamuu bareetu ergamtuu namaan jedha. Kun immoo hunduma caalaa yoo nama kanaaf akkuma warra biroo wajjiniin haasa'uun barbaachisaa. Qawwee hin qabdanii hamma isaanii humna hin qabdanii kanaatiif isinii wajjiniin haasofnu jedhama yoo ta'e Oromoon mirga isaa kabachiisuudhaaf qawwee isaa cimsachuudhaaf ni danda'ama. Kanaatiif wajjin haasa'uun dirqama. Karaa nagaa dhiisanii karaa salphinaa barbaaduun barbaachisaa miti. Kanaaf mootummaatti dubbachaa jiran. Eega isaanii waliin haasofte nageenyi waarawaan akka bu'u nageenyi dhugaan akka bu'u kanneen meeshaa qabatanii mirga isaanii falmachaa jiran hundumaa wajjiniin haasaa yoo akkana ta'etti nageenyi bu'aa. Kana ta'uu baannaan nagaa ni haasofnu sini nagaa isa dhugaa miti. Just peace isa jennu sana miti. Kun immoo hin turu ittiin jedhu. Mootummaan kaleessa nu hidhe waan meeqa hojjete har'a immoo fakkeenyaatiif uffata kana narraa baasee namni tokko booddee yoo deebisee naa kenne kun nagaa miti. Namni sun nagaa jaallata jechuu hin dandeenye. Har'a narraa baasee yoo inni deebisee naa kenne an kanaaf gammaduu hin qabu. Mirguma gosa narraa mulqe naa deebise nan fudhadhe. Amma nu inni dhabne hin gammaddu miti yeroo nuyi baanu. Baay'een keessan hin gammaddu. Haa ta'u akkasitti haa fudhannu. Garuu nama fayyaa qabanii hidhanii hiikanii gammachiisuu jechuun maal jechuudha? Wayyaa koo narraa baasanii deebisanii naa kennuu jechuudha kun. Kun mirga jedhamu. Mirga jedhamee hin waamamu. Kan hin galateeffachiisus nagaa kan barbaadu ta'uusaas hin mul'isu. Kanaaf Oromiyaa keessatti wanti har'a ta'aa jiru Oromoon karaa afurii rukutamaa jira har'a yoo argitanitti yoo ta'e. Fakkeenyaaf raayyaan ittisa biyyaa quba rukutaa jira. Poolisii federaalaatti bobba'ee rukutaa jira. Humni addaa Oromiyaa rukutaa jira. Amma immoo kun hundumtuu ga'uu didee mootummaa naannoo biraarraati humna hidhate humna addaa humna alagaa fidanitti rukuchiisaa jiru. Karaa afurii rukutama sabi kun guyyaa har'aa kana. Eega nuyi as teenyeeti tariitii yoona nama meeqatu du'e laata. Kana yaadachuun kana quba qabaachuun barbaachisaadha. Tuffii nurra jiru kanallee haquu qaba mootummaan. Akkuma amma Jawaar kaase mootummaan naannoo Oromiyaa mootummaa naannoo Amaaraa wajjin walii galee nageenya Oromiyaan kabachiisa jechuun maal jechuudha? Mootummaa Oromoo mootummaa kooti jedhu lakki ani hin dandeenye kottuuti ilmaan koo naa reebi kottu haadha manaa koo naa bulchi jechuun maal jechuudha kun? Salphina akkamiitu kun mootummaa naannoo Oromiyaati? Mootummaa akkasii qabaachuu keenyaaf salphina guddaa keessa akka jirrudha kan natti mul'atu. Akkamittiin orma fidee maatiisa saba isaa akkamittiin rukuchiisa? Humni naannoo biraatii hidhatee seenaa jiru kun seenaa maalii qaba kanaan dura yoo argitan dhageessaniitu. Naannoo biraa irratti illee lola geggeessee jira. Maal raawwatan yeroo sana? Addunyaan akkamittiin beeka seenaa isaanii? Biyyi kun akkamittiin beekti seenaa isaanii? Maal hojjetan achitti? Duguugiinsa isaan raawwatanii mootummoota addunyaa har'a investigation qorannoo irratti geggeessaa jiru. Waan isaan raawwataniif. Isa raawwatanii isa iyyuu sammuu keenya keessaa hin badin jiru. Sammuu saba kanaa keessaa iyyuu hin badin jira. Hidhattoota seenaa akkanaa qabaniti biyya keenya keessatti afeeranii saba keenya ittiin duguugaa jiru jechuudha. Kun jalqabameera. Kanaatiif dhaabaa jenna ammallee dhaabbachuu qaba.
dachee keenya seenanii rutaanan atattamaan bahuu qabu. Kana ta'uu baannaan qabsoo keenya sagalee isaatti deebi'uu keenya kana bara qabsoo keenya sagalee isaatti deebi'u. Bifa kamiin iyyuu falmachuudhaaf mirga qabna kanarratti. Asiin malee asiin hin dandeessan namni nuun jedhu hin jiru. Kan heerri biyya keenyaa hin ayyamne, kan amantaan hin ayyamne, kan mooraalitiin hin ayyamne biyya keenya keessa galamee nu salphisuudhaan, dubartoota keenya gudeeduudhaaf, saba keenya salphisuudhaaf, qabeenya keenya saamuudhaaf, dachee keenya balleessuudhaaf nutti duulameera taanaan waan dandeenyu maraan ofirraa deebisuun dirqama keenya. Kanaaf Oromoon qophaa'uu qaba. Qophaa'uu qaba. Waan tokko wal sobuu hin barbaachisu. Bifa barbaachisaa ta'een ofirraa deebisuuf qophaa'uun barbaachisaa. Humni sadii xixiqqaatee jennaan humna afraffaa iyyuu miti. Humna addaa kan naannolee biroollee afeeraa jiran. Maal salphinni akka kana ga'u? Seenaa keessatti akkamittiin ilaalama mootummaan Oromiyaa har'a jiru kun? Bor seenaa keessatti akkamittiin ilaalamuudhaaf jira? Har'a kana keessa jirra. Kanaaf akeekkachiisuu barbaadna. Humnoonni addaa hidhatanii naannoo biraatiin naannoo keenya keessa seenan atattamaan bahuu qabu. Atattamaan bahuu qabu. Kana hin godhan taanaan Oromoon ofirraa deebisuudhaaf qophaa'uu qaba. Namni isinirraatii dhowwu hin jiru yaa dhiiroo. Yoo ofirraa dhowwine malee namni nurraa dhowwuu danda'u hin jiru. Seerri kamillee hin jiru jechuudha. Kanaatiif lolli waliiniin ni jedhamu sun dhugaamatti akka biyya kana keessatti akka hojiirra noolleef yookaanis immoo inni duraan achitti fagootti sodaachaa turre sun akka biyya keenya hin dhufneef amma baasuu qabu. Baasuu qabu waan galchan kana dhugaasaa. Kanaaf bor waamamuu dandeessu. Hiriira bahuu jalqabamuu danda'a. Waan barbaachiseen saba keessan bira dhaabbachuudhaaf waamichi yeroon itti isinii godhamu fagoo natti hin fakkaatu akka amma argaa jirru kanaatu. Dafanii beekanii hin deebisan taanaan salphina kana nurraa hin buusan taanaan haga tokkoon keenya harkifamnee abiddaan gubannutti yookaan haga duunutti eeggachuu hin dandeenyu. Falmachuun dirqama keenya ta'uudhaaf deemu. Wanti keessa jirru kana fakkaata. Nagaadhaaf dursa kennina. Dhiisaa waggaa har'aa waa'ee nagaa yeroo namni dubbatu maaliif waa'ee nagaa dubbattu humnaan deebi'a seera kabachiifna jedhanii Tigraayitti duulan salphatanii deebi'anii dhufan. Hin danda'amne waan sun hin balleessine inni jedhame sun baduun hin danda'amne. Waraana bilisummaa Oromoos hin balleessina jedhanii isaan ittiin qabanii shanii maal jedhanii sabboona duguugaa jiran kun ni milkaa'u ammallee milkaa'uu hin danda'u. Waa tokkoon isinitti himuu barbaada. Shanee jedhanii namni isaan ajjeesaa jiran kun baay'inaan waraana miti. Waraana miti. Nama sabboonaadha jedhamu nama mataasaa ol qabatee ani Oromoodha nama jedhu nama of danda'u nama isaanii mormu nama jala dhaabbachuu danda'u hundumaa shaneedha jedhanii haa ta'aa jiru. Kan ajjeefamaa jiru waraana iyyuu miti. Siviiliidha. Sabboonaadha kan ajjeefamaa jiru. Yeroo darbe muummichi ministeeraa Buusaa Naasaa nageessaniitu. Ji'a tokko kana keessatti shanee meeqa ajjeefne jedhan? 1,000 jedhan. 1,000 sun waraana isinitti hin fakkaatin. Waraana isinitti hin fakkaatin siviilii bakka keessanii isa hojjetee nyaatuudha kan ajjeefamaa jiru. Sababii sabboonaa ta'e sababii ani Oromoodha sababii jedhuuf kan du'aa jiru isaanii. Kanaaf nurraa dhaabbachuu qaba. Ammas kanuma akeekkachiifnan kanuma yaadachiifnan irra deebine adaraa keessa nurraa dhaabaa. Humna alagaa humna ormaa kanas nurraa deebisaa. Rakkoo jirus akkuma TPLF wajjiniin karaa nagaa xumuranna jettan waraana bilisummaa Oromoo wajjinis taa'aati wajjiniin haasaa. Waraanni bilisummaa Oromoo mootummaan na dubbisee jennaan ani wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha jedhee ibsa baaseera. Kana gurra keenyaan dhageenyeerra dubbifneerra ibsa isaanii. Wajjiniin haasa'uudhaaf qophiidha. Mootummaan maaliif qophii ta'uu dide? Mootummaadhaan qophii ta'uu qabda haasa'uu qabda jennee dhiibbaarra kaa'uun dirqama keenya jechuudha. Yoo isaan didan akkuma kaleessaatti deebi'uuf jirra. Qabsoon
inni dhugaa amma eegalamuuf deema. Oromoo waan tokko waan isin gammachiisu hin qabu amma qabsoo inni dhugaa sichuu eegalamuuf deema. Kanaaf qophaa'aa waan jiruuf ofirraa deebisuudha. Kanuma jechuun barbaada. Gaaffii yoo qabaattan gaaffiilee tokko tokko nu gaafachuu dandeessu. Gaaffii ja'a duwwaa fudhanna, dubartootarraa 3 fudhanna, karaa kanarraa 3 fudhanna. Waltajjii kana amma hin kenninu jaratti hin kenninu. Waltajjii kana nutu to'ata. Maaliif nama eenyummaa isaa hin beekne irraatti fudhachuu barbaadna gaaffii. Gidduudhaan sagantaa biraan jira taanaan itti fufa. Gaaffii garuu numatu kenna qophaa'aa warri gaafattan. Sadarkaa kennaati achi booda kennaa mati gumaacha booda ga'e gaafii gumaachaan booda gaafii ifa maaqama ayyaawwanni kun haroo sagalee kiyyoosiyaa sagantaan keenya I need to stay away from this thing. Homa lama tuwafee sagantaan keenya asirraa ka'ansinu sadarkaa gumaa